Guyyaar kafuun kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaarraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turu ana Boonnaa Waabeekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka na faana turtan kabajaan isin affeera. Mata duree keenya jalqabaa odeessaalee keenya guyyaa har'aatiin miseensonni raayyaa ittisa biyyaa waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu itti fufanii jiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Saboo keessatti humnoonni nageenyaa mootummaa waraana bilisummaa Oromoo gara naannawaa kanaa galchaa jirtu jechuun namoota nagaa hidhaa jiraachuu jiraattonni himanii kanneen odeeffannee irraa qindeessinee isin biraan geenya. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiramuu ganda caffee godinaatti humnoonni fiinxaleeyyii Amaaraa maanguddoo tokko ajjeesuu maddeen keenya himan. Manni murtii Lidataa dargaggoota Oromoo lamarratti hidhaa waggaa 3 fi baatii 7 murteessee jira. Kanas qindeeffannee irraa isin biraan geenya. Mata duree keenya dhumaatiin gamtaan Awurooppaa lammiileen Itoophiyaa akka tajaajila viizaa hin arganneef dhorkaa kaa'uun beekamee jira. Radeebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu itti fufan. Impaayera Itoophiyaa itti fufsiisuuf mootummaa abbaa irree Itoophiyaaf amanamoo ta'uun ilmaan Oromoo dararaa kan turan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa carraa argatanitti fayyadamuun waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu itti fufanii jiru. Dhalattoonni Oromoo miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'anii mootummaa ilmaan Oromoo balleessaa jiru tajaajilaa jiran karaa nagaadhaan harka kennachuudhaan sochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisuu deeggaruuf murannoo jabaadhaan waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Kanumarraa ka'uun guyyaa har'aas miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 3 waraana bilisummaa Oromoo wabootti harka kennachuun qabsoo obboloonni isaanii bilisummaa saba isaaniif taasisan deeggaruuf waadaa seenanii jiru. Dhiyeenya kana miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa sabaan Oromoo ta'an bakka hundattuu gara waraana bilisummaa Oromootti makamuu itti fufanii jiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Saboo keessatti humnoonni nageenyaa mootummaa waraana bilisummaa Oromoo gara naannawaa kanaatti galchuuf deemtu jechuun namoota nagaa hidhaa jiraachuu jiraattonni himan. Kanumarraa ka'uun namoonni qaamolee mootummaa kanaan hidhaman Abdurree Umar, Waaqoo Qabatoo, Ayyaanoo Qabatoo fi Daawud Diigoo kanneen jedhamanii fi namoonni biroos maqaan isaanii kan hin argamne akka hidhaman jiraattonni himaniiru. Mootummaan duula guyyaa 40 jechuun naannoo humni hidhatee keessa hin sochoone hundumaa ofumaa keessa deemee hawaasa nagaa tasgabbii dhoowwaa jiraachuu jiraattonni godina Arsii Lixaa aanaa Sabootii himanii jiru. Aanaa Saboo magaalaa Garambaamoo ganda duwwaa tokkotti guyyaa eebala 28 bara 2024 namoota hedduu humnoonni mootummaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabduutiin hidhanii dararaa jiraachuu jiraattonni ibsaniiru. Namoota hidhaman kanneen dabballoonni aanaa tokkoon isaanii qarshii 100 gaafataa jiraachuunis dhagaameera. Namoonni aanaa Sabootti hidhaman kunneen shakkii hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu ni soortuu karaa itti agarsiiftu jedhamuun gocha isaaniitiin malee dararamaa akka jiran maatiin hidhamtootaa himaniiru. Aanaan Saboo magaalaa Garambaamoo jedhamtu keessatti jiraattonni humnoota mootummaatiin baafii gara dhorkamaa jiraachuunis himameera. Uummanni magaalaa keessaa gara baadiyyaatti baqataa jiraachuus jiraattonni dubbataniiru. Mootummaa xufuma isaatii hawaasa nagaa shororkeessaa jira kan jedhe maddi keenya roorroonis isaan qaqqabaa akka jiru jiraattonni himaniiru. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa meeshaa waraanaa heera biyyaatiin hidhateen hawaasa nagaa ittiin booressaa jira. Erga jalqabaa bara 2024 irraa eegalee godinaalee Arsii keessatti mootummaan PP namoota hedduu maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun ajjeesee kaan immoo dararaa jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiramuu ganda caffee godinaatti humnootiin fiinxaleeyyii Amaaraa maanguddoo tokko ajjeesuu maddeen himan. Maanguddoo ganna 66 kan ta'an kan maqaan isaanii obbo Biqilaa Sanyii jedhaman lafa qonnaa isaanii irraa buqqifamanii turan ilaaluuf waggaa deeman humnoota fiinxaleeyyii kanaan akka ajjeefaman maddeen keenya ibsaniiru. Waggoota duraa uummanni gandoota aanaa Kiramuu keessa humnoota fiinxaleeyyiin buqqifaman gara qe'ee isaaniitti deebi'anis ammallee humnoonni kun uummata irratti haleellaa taasisuu hin dhaabne jedhamee jira. Uummanni Oromoo gandoota baadiyyaa aanaa Kiramuu keessaa
isaa qe'ee isaaniirraa waggoota dura buqqaafaman dirqisiifamanii qe'ee isaaniitti deebifamanii jirus jedhameera. Aangaa'onni mootummaa aanaa kiramuu dirqama qe'ee keessanitti deebi'uu qabdu jechuun namoota dirqisiisuun kanneen didan immoo hidhanii qe'ee isaaniitti deebisaa jiru jedhameera. Yoo qe'ee keessanitti hin deebine deeggarsa kamuu hin argattan jechuun dirqamanii akka deebanis taasisanii jiru jedhame. Uummannis yaaddoo rakkoo nageenyaaf qe'ee isaaniitti deebi'uu sodaataa turuun illee dirqamanii qe'ee isaaniitti deebi'uun kan mana qabu mana isaatti kan mana hin qabne immoo warruma mana qabutti dabalamee jiraataa jiras jedhameera. Hojii qonnaas akka duraanii qe'ee isaanii irraa fagaatanii hojjechuu sodaachuun naannoodhuma qe'ee isaanii walirraa fudhachuun qotataa akka jiran dhalattoonni aanaa kiramuu himaniiru. Guyyaa lama dura jechuun ebila 26 bara 2024 maanguddoo obbo Biqilaa Sanyii jiraataa ganda caffee guddinaa kan turanii fi yeroo ammaa ganda noolee jedhamu jiraachaa kan turan lafa qonnaa isaa caffee guddinaa keessa jiru ilaaluuf deemee humnoota fiinxaleeyyii Amaaraatiin ajjeefameera jedhameera. Maanguddoon kun lafa isaanii ganda caffee guddinaa keessa jiru nama deeggarsa humnoota fiinxaleeyyii Amaaraa ta'e kanatti kennanii hojjechiifataa jiraachuu kan himu maddi keenya namni qixxee irraa fudhatee hojjetaa ture kun kottuu daangaa lafa keetii natti agarsiisi achumaanis walii galtee taasifnaa jedhee waame ajjeeseera jedhameera. Maanguddoo kunis jimaata darbe waaree booda daangaa lafa isaa itti agarsiise walii galtee taasisuuf yoo deemu namuma isa waame kanaan ganda caffee guddinaa iddoo addaa Qolaadii jedhamutti akka ajjeefames beekameera. Reeffi maanguddoo kanaa guyyaa lama bakka itti ajjeefame turuun boodarra raayyaan ittisa biyyaa odeeffannoo argataniin deemanii barbaadanii reeffa kaasuun kaleessa magaalaa Kiramutti sirni awwaalcha maanguddoo kanaa geggeeffameera jedhameera. Humnoonni fiinxaleeyyii Amaaraa ajjechaa kana raawwatan ka'umsi isaanii magaalaa Haroo ta'uu maddi keenya himee jira. Uummanni ammallee yaaddoo nageenyaa waan qabuuf akka barbaadanitti socho'anii hojii idilee isaanii hojjechuun itti ulfaataa ta'eeras jedhamee jira. Manni murtii lidataa dargaggoota Oromoo lamarratti hidhaa waggaa 3 fi baatii 7 murteessee jira. Gareen maafiyaa PP daba siyaasaa hojjechuun saba Oromoo humnaan cabsee bituu barbaadu waraana bilisummaa Oromootiin dargaggoota nagaa yakkuun manneen hidhaatti guuree murtoo dabaa murteessisuun hojii badiisaa hojjechuu itti fufee jira. Haaluma kanaan manni murtii waliigalaa lidataa dhaddacha yakka shororkeessummaa dargaggoota Oromoo lama kan maqaan isaanii Amaanu'eel Girmaa fi Abdoo Malaakuu jedhaman waraana bilisummaa Oromoof loojistikii dhiyeessaa turan jechuun hidhaa waggaa 3 fi baatii 7 isaan irratti murteessuun dhagahameera. Dargaggoonni kunneen adoolessa 7 bara 2023 qaamoleen mootummaa marsuun meeshaa waraanaa mana isaanii keessa erga kaa'anii booda manneen hidhaa Qilintootti dararaa akka turanis beekameera. Dargaggoonni kunneen Oromiyaa lixaarraa dhufuun magaalaa Finfinnee keessa hojii humnaa hojjechuun kan of jiraachisan hoggaa ta'uu sababumaa bakka waraanni bilisummaa Oromoo tooteerraa dhufaniif akka qaama waraana bilisummaa Oromootti ilaalamuun seera farra shororkeessummaatiin himatamanii hidhaan kun isaan irratti murtaa'uun himamee jira. Gamtaan Awurooppaa lammiileen Itoophiyaa akka tajaajila viizaa hin arganneef dhorkaa irra kaa'uun beekamee jira. Kunis mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa eeyyama jireenyaa osoo hin argatin biyyoota Awurooppaa keessa yeroo dheeraa turan deebisee fudhachuuf deeggarsa gochuu waan dideef jedhamee jira. Gamtaan Awurooppaa ibsa wixata kaleessaa baaseen manni maree Gamtaa Awurooppaa lammiileen Itoophiyaa irra deddeebiin biyyoota Awurooppaa galuuf viizaa gargaaru akka hin arganneef dhorkaa dabarsuu himeera. Akkasumas lammiilee Itoophiyaa paaspoortii dippiloomatii qaban kaffaltii malee viizaa argataa turan amma booda tajaajilli bilisaa kun akka irra dhaabbatu murteessuu gamtichi himeera. Tajaajila viizaa kennuun kun kan kanaan duraa guyyoota 15 keessatti xumuramu amma booda gara guyyoota 45tti akka dheeratus murteessee jira. Gamtaan Awurooppaa deeggarsi mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa seeraan ala Awurooppaa turan deebisee fudhachuuf tattaaffiin taasisaa jiru gahaa mitis jedhee jira. Gamtichi dhorkaan darbe kun yeroodhaaf kan turu ta'uu himuun hanga yoomitti akka turu garuu hin ibsin jira. Biyyoonni Gamtaa Awurooppaa godaantota lakkoofsaan olaanaa ta'e simachaa waan jiraniif kana xiqqeessuuf eegumsa daangaa taasisan jabeessanis jiru. Waggaa darbe qofaa godaantonni 380 ta'an seeraan ala daangaa biyyoota gamtichaa akka seenan gabaasaaleen dhimma godaantotaa ilaalchisuun ba'an ni ibsu. Lakkoofsi kun erga bara 2016 isa olaanaadhas jedhamee jira. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa seeraan ala gara biyyoota Awurooppaa ce'uun dambii ayyama jireenyaa isaaniif argamsiisu warra hin guunne akka fudhatuuf irra deddeebiin gaafatamus fudhachuuf ayyamamaa waan hin taaneef gamtichi murtoo kana dabarsuuf akka dirqames ibsama jira. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork odeessaaleen keenya kan guyyaarraa kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture Nabunnoo Waabekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora yuutuuba Gullallee Miidiyaa Niitoork sabskiraayib sheer laayikii gochuun dagatinaa isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.